وجولات يا وجولات يمتي الحمد لله يا ميام وفيديا كم جرت mataan kun hodhaan akkamiin hodhitan saa waqtan hodhitan hodhaa barabboo bakka shan moojaasi hodhanii karabbi lubbuu si baase ka hodhaa keellee amma lakkooyitee waan biraa yaaduu odoo hin ta'in alhamdulillah jedhe karabbi si dhaqqabe argitee hodhaa kan bakka hedduu si hodhanii alhamdulillah jedhati karabbi lubbuu si baase hodhaa iyyuu miti tamataa dhiisi tamataa si dhukkubani akkas hin dhukkubne dawaa si waranii jiranii dawaallee si barreessitee jirti beekte bar waa mataan guritti walitti siin jiruuti amma garuu waa hedduu taasoo hin feenu beekta amma hin kubaasaa naasa isin nutis amma rakko dawaa naa basitee assalamualaikum akkamiin nagaa fayyasanii kun akka arraan tana manaa qimaa finnee jira mi'a akkanatti kunoo miidhaa addaa irra geessanii jirri inshallah rumaan qabala ya rabbi kamaan jettu ma takkayatin dira qabala amat eso te tawalla antu sono eso te lenga akka sakai jara kaynya una kanatti irra tawatti gor jirani rabbi afayisuti duai godame hunda inshallah ni fajite rabbi nje kan taatu kamaleen taatu waan haftu isin siina dhalleetti beeta awwaan dhawa baleetii yakkamtiin dhaamiti walle keessa tuqaniitti mataa dheechee keessa tuqe isinis akkasitti beeta an akkasittis waallaa beeta amma bayyanachuun ol tarraan tan yeroo zaatti godhanii wallaa alliimee madura ya rabbi bajis tiada namu tete sih wallah wa amat biralle dapat cundor karawe tapi kita nanti sila berasa ini tinggal baru kara takkasi diga maalif hin dhaabbanne jettaniillee natti aartanii akkuma keessani biitti biyya namaati biyya ormaati kanaaf dhalaa biroo ol seenuun dhorkaadha takkasiiti saniif matti dhaabbachuu jira gaa'eeti maalif biraa dhabamtan jennina duuba dhaabbachuu jira nuti waan kana si ol qabu irraan jarri sin dhiisanii suma dhawanii kanaaf sodaannee duuba dhaabbachuu jira wallaanu jira gaayona obsi gaabsa fikaddees rabbi si haa fayyisu du'aa inni godha isin silaa nama arrifattani beekte warri hordoftootaa kun nama arrabsuu malee rifaatuu namaan qabdanii rakkoon qabu garuu waan feetanillee ajaa isin waan feetan jettanii simaatee miti yaa rabbi fayyisati yaa Allah haala kanaan gaafuna wallaa namaa jirti baleetiin xiyyaa haala kanaan ilmee diruu jiran ta'e duuba dhaabbanneeti irraa godhu jiranitisi huccuu gurraattii tana malee hin ta'u beektaa silaa huccuu gurraattii ittiin jiraachuu baate qaceellotti irraa marree isinii garsiifna dhorkaadha biitti biyya musliimaati beekte kanaaf maaliif akkana huccuu gurraattii irraa isa keessanii maarree horreettanis rakkoon qabu yaa rabbi naaf eebbisate yaa Allah fayyidaas yaa Allah dhalaa cinaa dhaabbachuun dawaa warqaadha sagalee wal fudhachuu namatti hin dhiisan bakka kanatti
dhorkaadha bakka miitti biyya namaa waan taateef. Yaa Allah yaa Rabbi fayyise yaa Rabbi dawwiin ittiin gammachiise. Wayyoo talaa kun alhamdulillah fuula banattee jirti laalli ilmeen ta'adha. Waan akka ajaa'ibaatti ta'adha laalarra harka kaleete miti. Rabbi mataa addaan si haadhoosu tana abaaramtuu kana gootee biraa kutte. Yaa abaaramaa kanaas Rabbi dhabama isaa godhu. Nama kanatti hin deebi'ettee isiin mataa kiyya na nyaachaa jirti yeroo hunde. Booduuba yaa caalaa hojii ta'e nyaadhooti. Akkana taranii si godhu taa'e Rabbi inshaallah. Kam goote? Kana kaa'uun onaa. Eegaa bakka doon bakka dhalaati haayilaa malee namni seensaniiti. Dhorkaadha nama. Rabbi lubbuu baasee agarteemi. Ede bara naafsuu kaa irratti wallamnee diriin si akkana godheefi maal jedhaa turreemi. Imbooti inni fagoon dhufu argitee jaarsuma duuba obboleetti jaarsota adda addaadha. Ati ilmaan jette alhamdulillah jedhe Rabbi lubbuu teetu baase. Alhamdulillah dhiise Rabbi lubbuu baase. Hundaafuu ana karraa kafaluuf isaan beeyta. Tanaajee waan takka bituu badeebuun qabu. Atuu kafaluu baatu Rabbi irraa kafala haala ilmaanii xiyyata ta'e. Anaa kafalamoo Rabbiin hin eegu ati bituu ati kana loote waan akkanaa kana. Gochaa kana qabu wallahi irratti raawwatee anillee garuu yaadne. Ati naa hojii yooniif hojii tana koo hojjechuu baattu taate. Ati sifiifuu tasaanii si keessa jiraa beekadhu. Laa anta isaanii tan argiteemi bakka kanatti beekadhu hayyoota illee jara lamaan argite. Akka karaa sirriidhaan walitti deebi'an barbaada malee isii miidhee isii akka cafaysiise rooroo kana keessa dura geesse tanan fedhu beekadhu maali akkuma si obboleetti hojiilee dhaladhu waan hojii dhaloota qofaan beekadhu obbolummaa. Ani kalee galgala simaa obboleessaa kanaanu akkamii ka jedhee akka hin lolee beekta beekadhu ani jarumaa juumseen nama biroo se'e alhamdulillah ka rabbii nama argitee itilleen kun akkanatti jirti. Hattan kalee galgala hakimumaa geessu sodaannee karaa koo jiru kalee galgala illee dubbannee jirra. Har'a silaa isaantu bakka kana isii wajjin ciisuu qaban beekta. Isaantu silaa isa geessuu qaba. Osoo ati na dhorkuu baatte hojii babbareedduun hojjedhaan har'a. Anama bar amma booda garteemi si'uu baay'ee kadhee turee miti amma booda waan dhorkuwa isii rabbi haanuu fayyisu ka ilmaaniin mootuu ilmaan haadha jibbeetin ilmaan jaalachuu ka tiisanii amma isima wani nu goonu isima yaalle ka waan dhufu immoo ka booda itti deemtaa fi obboleessa. Amma mataan haadhootee jira isaan akkana godhanii kophaa isee sin wallaanuu kana mataan dhukkubee jira mee xiqqoon gattaati qabe kaameraa waan akka. Keessumni kun hordoftoota kiyya ka kiimee akka taate argitaniiti akka cafaqanii jechuu jaalan ka obboleettii itti erge nuti haraa kalee galgalan obboleessuma kanaaree la kiimee akkam jirte bare kun dhalaadha oseenuu dhoogganib bar. Ijoollee ati ijoollee diimiti alhamdulillah jennee amma of beetee ati akkam jirte. Qaama kana guutuu madhukkuma. Mataan kun hodhaan akkamiin hodhitan saa hodhaan hodhitan. Hodhaa barabboo bakka shan moojaa si hodhanii bara. Ka Rabbi lubbuu si baase ka hodhaa kee illee amma lakkooyitee waan biraa yaaduu odoo hin ta'in alhamdulillah jedhe ka Rabbi si dhaqqabe argitee. Akkuma isin natti hodhitanii nani beeka gaafa marraana dhukkubuu jira. Hodhaa ka bakka hedduu si hodhanii alhamdulillah jedhati ka Rabbi lubbuu si baase hodhaa iyyuu miti. Osoo hodhan hodhitan akkam na gootan amma tan waan dhagee malee tamataa hin dhageenye. Tamataa dhiisi tamataa. Si dhukkubaani? Akkasiin dhukkubni dawaa si godhanii jiranii. Dawaallee si barreessitee jirti beekte. Barba mataan guritti walitti siin jiruuti. Amma garuu waa hedduu sitti haasa'uu hin feenu beekta. Amma hin kubaasaa naasa isin godhes. Amma rakkoon dawaa naafasi deemu. Aboo ijoolleen gaafatin. Ijoollee rakkoon qabdu atummaan ijoollee adda addaa isii bira jirti eenyuun bira jirtu ijoollee. Adaada fuudhe ijoollee jettu ijoolleen adaada isiitii fi abbaa bira jirti ijoolleen maal taatu ijoolleen aboon kuftii lafa qabee haa ibsa kai hafarsaa qabi dawwaa teelaa dawaa kana godhu jira yaa ilmaan waa'ee ilmaan uummata kan taatu ilmaan ifanti jiraa jirti ofii tifuu isiin
Akka mana sigin jiru ta'a kadhaa. Nama takka hin taa'u ilmaan homaan taatu. Namni mataa hin jiraata. Yoo nasiin du'a maanaa ijoolleeti. Ilmeen oguutu laata. Inshaallah. Ijoolleeti jenfeetu mi'aati. Kan hin jedhin iyyaa ati ati sii lukkubaa yeroo akkamitti akkana jetta. Wama takka hin taatu dhiisu ijoolleen wama takka hin taatu. Ilmaan isaanii jiran adeemtu isin. Jara kana isi ol buusi jiraatte. Suniif walitti hin dhuftu bar fayyaadhatu. Isii akkana jirtu nama yoo akkana jette tabiraatti dabaluudhaati. Maal ta'u? Amma fayyi dura waa'ee ijoollee as hin barbaadu dubbii kana. Sirraa hin gafalu. An dubbii kana hin barbaadu. Hangaan itti fayyee ol ka'uuni. Waan nan si jiru. Badulaan caalaa fayyadaatti isaa irraa hafaluun sirraa hafalachuu jiraata. Ati rabbumaa si haa fayyu ka rabbuu si raqqaba alhamdulillah jedhati. Laala ammallee ijoollee maal jettee mataan oolu. Ilmaan uma takka hin taatu yaa boo mata dawwaa kun jiraati. Jara kana ta'ii godha kana ilmaan isaanii itti zorbaatti. Fedha fayyadiinatu ijoolleen maraati. Fedha ayi ingilizii isin akka jettu si dhukkubu jiraati. Maaliif hin feene eessummaan sii ta'in ijoolleen tun. Mataan si dhukkuba kan hin feetu oguutuudha. Fuudheetiin jala taa'aa beeku. Bakka jirtu murteessa isaa. Jarri akkas sanyachaan hancinaa taa'u jira malee beekadhu maali basteessa illee namni namaan jiru hin akkas jettee amma argiteemi dawaa bitansa illee hin binnee sadaliyaadha inni binnaafi. Bakka mana dawaa inni. Amma yoo dandeettu durga bimee jaani. Fuunee mana galchina. Hin galchina kaa'e. Hin galchina. Kaisi dhukkuba mataan si dhukkuba hodhaa jira bakka beeka si hodhan jarri si qata qafe qaama kana guutuu fayyaa qabdaa miti. Qaama kana guutuu bakka. Eda ka hadoo deejumaa si dhukkubimaa sitti dhagama amma sitti dhagamaa deema guyyarra. Ammaan tura. Ilmaan kee uummata kan ta'an inshaallah rabbi hojii bira jiraat. Gafni anaa soonillee dhugaan fadhiin yoo beekte gaafaan isaan gartee mana akkuma akkana bakka ciibte kana caalaa ciibsu gartee akka isaan hin fayyine godhe achi booda asoo hojii qabnanaaf caalaa bichinni. Bar kunillee wanti marfeetii bar mukaddiyaa sirra raamneeti nuti qabee bu'aa kan dawwayne yaa.